Akkam jirtu? Har'a American accentidhaan akkamitti sa'aatii akka gaafattanii fi akkasumas immoo akkamitti akka deebistan kan sirriitti ilaallu ta'a. So, har'a yoo taatan subscribe gochuudhaan jalqaba. Viidiyoo kanas like gootanii otoo jalqabdanii bareedan jira. Kanaafuu Ameerikaanonni jechuudha sa'aatii gaafachuudhaa fi yeroo baay'ee kan fayyadaman what time is it kan jedhudha. Garuu wanti isinitti himuu barbaadu. What time is it kan jennu kana pronounce goonu namoonni baay'een maal jedhu tokkoon isaatiin what time is it jedhu. Sirriidha bara. Garuu immoo Ameerikaanonni akkasitti tokkoon suuta jedhanii hin jedhan. Maal jedhuun isaan akka jecha tokkootiitti what time is it? Okay? What time is it jedhu. Gara gadiitti akka diimaadhaan kan barreessisan aananii jechuudha. What time is it jedhu. What time is it jechuun sa'aatii meeqa jechuudha jechuudha. Britishonni immoo jechuudha UK jechuudha. What is the time kan jedhu ni fayyadamu. Ameerikaanonni immoo yeroo baay'ee kan fayyadaman what time is it kan jedhu kana jechuudha. So sa'aatii gaafachuudhaaf what time is it jettu. What time is it jechuun sa'aatii meeqa jechuudha. Sa'aatii erga gaafatamtanii immoo akkamitti deebistu? Aksentii akkamii fayyadamtu kan jedhu immoo asitti kan ilaalu ta'a. Fakkeenyaaf sa'aatii 5 jechuun simply it is 5 o'clock jenna. It is 5 o'clock hojjetan. That is correct. Sirriidha. Garuu Ameerikaanonni akkasitti pronounce hin godhan isa kana. Maal jedhuuni? It is kan jennu kana it is jennaan. It is. Sana booddee 5 o'clock. Okay? It is 5 o'clock jennaani jechuudha. Sa'aatii 5 jechuun it is 5 o'clock. Kan itti aanu immoo 5 fi ruubii jechuudhaaf. Okay? Karaa lama fayyadamna. Inni tokkoffaan afaan Oromoodhaan iyyuu karaa lama fayyadamna. Inni tokkoffaan 5 fi daqiiqaa 15 jechuu ni dandeenya miti. Isa sana immoo akkas jechuun jechaadha Ingiliffaan. It is 5:15 jenna. Okay? It is 5:15. 5 fi ruubiidha jechuun barbaade immoo isa inni sun immoo Ingiliffaan maal jedhama? It is a quarter past 5. Okay? It is a quarter past 5. Quarter hin jennu namoonni baay'een quarter yeroo jedhanii dhagaa. Quarter osoo hin taane quarter jenna. Okay? Quarter. Simply quarter. Sana booddee guutuun isaa maal ta'a? It is a quarter past 5. It is a quarter past 5 jechuun sa'aatii 5 ruubii jechuudha jechuudha. Okay? Inni itti aanu immoo 5 walakkaa. 5 walakkaa jechuun immoo ammas karaa lamaan fayyadamna. 5 daqiiqaa 30 ni jenna afaan Oromoodhaan. San jechuun Ingiliffaan it is 5:30. Okay? 30 akkan jenne namoonni baay'een 30 yoo jedhan ni nagaa. Suni sirriidha British accentidhaan. Garuu American accentidhaan 30 jenna. Okay? Kanaaf it is 5:30 jechuun sa'aatii 5 daqiiqaa 30 jechuudha. Inni lammaffaan immoo 5 walakkaa jenna. 5 walakkaa jechuun sun immoo maal ta'a? It is 5:30. Okay? It is 5:30. So namoonni baay'een ammas wantoonni eeggachuu qabdan half warroonni jedhan jiru. Half osoo hin taane half jenna. Okay? Kanaaf it is 5:30 jechuun 5 fi walakkaadha jechuudha. Walumaa galatti pronunciation isaa idea isaa yoo ilaalle jechuudha. It is jechuun it is jenna. Sana booddee inni lammaffaa namoonni baay'een quarter jedhanii dubbisuu isiniin jedhe sana quarter osoo hin taane quarter jechuun. Okay? Quarter. Inni taan immoo half osoo hin taane half jenna jechuudha. Half jenna. Okay, sa'aatii kanaan 5 fi 45 yookaan immoo 6 jechuun ruubii hanqoodha jenna. 5 fi 45 jechuun it is 5:45. Okay? Irraan deebi'a. It is 5:45. 40 jenna. Okay? 40 akka hin jenne 40 jenne jechaadha. American accentidhaan lakkoofsonni akkamitti akka lakkaawwaman viidiyoo hojjedheen jira isa ilaala. Okay? Inni kan gara gadii immoo it is a quarter to 6 jechuun immoo 6 jechuun ruubii hanqoodha jechuudha. Okay? Irraan deebi'a. It is a quarter to 6 jenna jechaadha. Kan itti aanu immoo yoositti 5 fi daqiiqaa 5 jenna. 5 fi daqiiqaa 5 jechuun maayinni it is 5:05. Okay? It is then 5:05 jenna. Yookaan immoo karaan biraa jechuudha. American especially warroon Ameerikaa isa kana fayyadamu. Look, it is 5:05. Maayinni yogguu zeeroon jiraate jechuudha. Okay?
fakkeenyaaf odoo 5 fi sa'aatii 5 fi daqiiqaa 7 ta'ee it is 5:07 jedhu jechuudha. Okay. Kan gubbaa sanis ni fayyadamu. Garuu kan gara gadii kana yeroo baay'ee kan fayyadaman. Okay. Kanaaf isa kanas akka hubattanii jechuudha. Inni taan immoo 5 fi daqiiqaa 20 jechuudhaaf jechuudha. Isa kanas daqiiqaa karaa lamaan jechuu ni dandeenya. Okay. Karaa lamaan jenna. Inni tokkoffaan it is 5:20 20 osoo hin taane 20 it is 5:20. Inni lammaffaan immoo it is 20 past 5. Okay. It is 20 past 5 jennaa jechaadha. Wanti biraa wanti isinitti hanga ammaatti isinitti himne maa inni fakkeenyaaf ani sa'aatii 5 fakkeenya fudhadhee kan hojjechaa ture jechuudha. Sana booddee iddoo 5 kana 7 gochuun ni danda'ama. Sa'aatii 7 jechaadha. Sa'aatii 6 ta'uu ni danda'a. Ni danda'ama. 8 ta'uu ni danda'a. Ni danda'ama. Akkuma keenyaati baay'ee wantoonni hubachuu qabdan maa inni akkuma keenyaati siistamii sa'aatii 12ti kan fayyadaman isaan jechaadha. Sa'aatii 24 osoo hin taane 12 fayyadamu waan ta'eef jijjiiruudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma fudhannee jechaadha. Kan ammaa kana fakkeenyaaf 6:20 odoo ta'ee maal jenna it is okay it is 6:20 jenna jechaadha. 6:20 odoo ta'ee it is 6:20 jenna. Yookaan immoo it is 20 past 6 jenna jechuudha. Okay. It is 20 past 6. 5:40. Sa'aatii 5:40 jechuu barbaanne it is 5:40 jenna. Okay. It is 5:40. 6 jechuu 20 hanqoo yoo jechuu barbaanne immoo it is 20 to 6 jenna jechuudha. It is 20 to 6. 5 fi 57 fakkeenya sa'aatii 5 fi daqiiqaa 57 jechuun barbaade it is 5:57. Rendeebiyaa it is 5:57. Hai 6 jechuu daqiiqaa 3 hanqoodha jechuun kun barbaade immoo it is 3 minutes to 6. Okay. Rendeebiyaa it is 3 minutes to 6 jenna jechaadha. So sa'aatiilee asirratti immoo argitan kanneen jechuudha. Ofii keessanii jechuudhaaf yaala akkasumas immoo 2 yookaan immoo 1 yaans okay 3 yoo dandeessan comment section irratti naaf barreessuudhaaf yaalaan. Viidiyoon kun har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kana yoo jaalattan like gochuu keessan akka hin irraanfanne. Haaraa yoo taatan immoo subscribe godhaa. Viidiyoo biraatiin ammoo wal agarrutti nagaan ta'a.